Yooyyaa harka fuunee saanamii nagaajan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qubee TV kun qoomiteen tadaa'imtuu guyyaa har'aati. Namni daa'imtu tan isantim waariyoo diirjaataniiti nu waliin tura. Lakkoofsi baqattoota Suudaan irraa gara Itiyoophiyaa seenanii 51,000 caalee jedhama. Dhaabbanni godaantota addunyaa sababa waraana humna waraana biyya Suudaanii fi humna adda biyyattii jidduutti gaggeeffamee jiruun lakkoofsi namoota waraanichaa baqachuun gara biyya ollaa Suudaanitti godaananii dabalaa dhufuu yaayyuu ifoomse. Ibsi dhaabbatichi guyyaa kaleessa baaseen akka mul'isutti hanga guyyaa kaleessaatti qofa lammiileen Suudaan keessa isaanii 51,840 ta'an gara biyya Itiyoophiyaa seenanii jiran. Kanneen keessaa 28,101 kan ta'an lammiilee Itiyoophiyaa yoo ta'an 11,000 immoo lammiilee Suudaan akka ta'an kanneen lakkoofsi isaanii 71 ta'an immoo godaantota biyyoota adda addaa ta'uu isaaniitti himama. Haga ammaatti lammiileen biyyoota 71 Suudaan irraa gara Itiyoophiyaa gara daangaa naannolee kanneen akka Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaa ittiin Itiyoophiyaa seenuun isaanii dhaabbanni godaantota addunyaa beeksisee jira. Baankiin Oromiyaa Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaaf deeggarsa birrii miliyoona 1 taasisee jira. Baankiin Oromiyaa mul'ata kaayoo Hacaaluu Hundeessaa galmaan ga'uuf Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaaf gargaarsa maallaqa miliyoona 1 gumaache. Baankichi mul'ataa fi sochii Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa deeggaruuf birrii miliyoona 1 kan arjoomu yoo ta'u, deeggarsi kunis hojii Faawundeeshinichaa gargaarsa hawaasaaf taasisuuf akka oolu ta'uu ibsame. Qarshii deeggarsa kanas hojii gaggeessaan Baankii Oromiyaa obbo Tafarii Mokkonnanii fi durteessuun Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa addeeffantu Damisee qarshicha walharkaa fuudhaa isaa taasisan. Faawundeeshiniin kun naannoo Oromiyaa keessatti hojiin inni hojjechaa jiru kan nama boonsu yoo ta'u, hojii gaggeessaa inni Baankii Oromiyaa obbo Tafarii Mokkonnan itti daruun dubbatan. Faawundeeshiniin kun bara kana ji'a Sadaasaa keessa Oromiyaa kibbaa godina Booranaatti aanaalee gogiinsaan miidhaman aanaa Kimiyoof Dubluk keessa piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu lama baasee jira. Haati warra Hacaaluu Hundeessaa addeeffantuun akka Addis Standarditti himtetti piroojeektiin kunneen turtii ji'oota 3 hin guunne keessatti baasii birrii miliyoona 28 oliin kan ijaaramu ta'uu ibsite. Qabsoon Hacaaluu Hundeessaa jalqabee bakkaan ga'uuf faawundeeshiniin kun maqaa weellisaa, barreessaa, sirbaa fi qabsaa'aa mirga namaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafame. Barattoonni bara 2015 keessa eebbifaman 168 ol yoo ta'an baatii dhufu qormaata baay'insaa hin fudhatu jedhama. Qormaata baay'insaa kun adoolessa 3 haga adoolessa 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dameewwan barnoota 208 irratti karaa toora intarneetiitiin kan kennamu ta'uu gabaafame. Mootummaan kanaan dura qormaanni kun barattoota eebbifamanii jiran kana 240 ol ta'anii fi akka kennamu ibsullee barattoonni qormaata fudhachuuf ulaagaalee guutan immoo 168,345 ta'uu ibsame. Dhaabbileen barnoota olaanoo mootummaa 44 fi dhaabbileen barnoota dhuunfaa 161 irraa kanneen bara kana eebbifamuuf qophaa'an wirtuuwwan qormaata 82tti qormaata kana inni fudhatamu jedhamee eegama. Bu'aan qorannoo kana adoolessa 9 bara 2015 irraa eegalee ni ifoomaa jedhame. Gama biraatiin dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa odeeffannoo barattoota eebbifamoota qormaata baay'insa fudhachuuf ergaa abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii irra maqaa saayinsawaa fi jecha iccitii barattoota qormaata isaanii fudhataniif akka kennuu akka danda'an ibsame. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu deeggarsa sanyii filatamaa xaa'oo qonnaan bultoota naannichaatiif taasisee jira. Deeggarsa sanyii filatamaa xaa'oo Yuunivarsiitii Madda Walaabuu isaaniif taasisee Noobiruun isaanii kilaasteraan oomishuun kan gargaaru ta'uu qonnaan bultoonni dodolaa tajaajila oduu Itoophiyaatti himan. Yuunivarsiitichi gama isaaniitiin qonnaan bultoota godinoota Baalee lamaaniitii fi Arsii Lixaa fi Hojimaataa kilaasteraatiin gurmaa'an gartaalee qonnaatiin deeggaraa jiraachuutti himame. Yuunivarsiitii sanyii filatamaa xaa'oo kuntaalaa 480 yeroo facaasa bonaatiif oolu qonnaan bultoota 176 taasisuun isaa baramee jira. Sagantaa walharkaa fuudhinsaa gartaalee qonnaatiin kan argaman pirezidaantii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Hamad Kaliil akka jedhanitti Yuunivarsiitii
yuunivarsiitichi sirna baruu fi barsiisuu geggeessuun cinaatti tajaajila hawaasaa qorannoo bu'uura godhatan geggeessuu irratti argamaa jiran. Deeggarsi sanyii filatamaa ta'uu taasifnee qonnaan bultoota jajjabeessuun cinaatti tattaaffii yuunivarsiitichi seektara qonnaatii jiddu qalaa qorannoo beekama ta'uuf qabate mirkaneessuuf akka tumsu dubbatan. Carraaqqii mootummaan qonnaan bultoota qonnaa baratamaa irraa gara qonnaa makaanizeeshinii durfamutti akka ce'uu fi taasisaa jirus akka utubuu dubbatan. Dr. Hamad akka jedhanitti yuunivarsiitiin qonnaan bultoota kanaanis tumsa ogummaa kan taasisu ta'uu akeekan. Ittaanaan pirezidaantii dhimmoota baruu fi barsiisuu qorannoo tajaajila hawaasaa fi ce'umsa teknooloojii Dr. Bizaabii Wandimuu gama isaaniitiin yuunivarsiitiin waggoota 3 darbanitti qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaaniif deeggarsi taasisaa tureen bu'aan isaanii baratamuu argamuu dubbatan. Deeggarsi sanyii filatamaa fi xaa'oo kuntaala 480 yeroo facaasanii fi dhaasa bonaatiif taasifame kanumaan bu'uura kan godhate ta'uu dubbatan. Deeggarsi gartaalee qonnaa aanaa dodolaatiin eegale kunis godinootaatiin kan itti fufu ta'uu isaa himan. Dr. Bizaabiin akka jedhanitti yuunivarsiitiin deeggarsa gartaalee qonnaa kanaan qarshii miliyoona 2 caalu baasuu dubbatee jira. Qindeessaan buufataalee qorannoo yuunivarsiitii obbo Xilaa'uu Gammachuu gama isaaniitiin kaayyoon deeggarsa gartaalee qonnaa fi eeggattummaa babal'isuu osoo hin taane qonnaan bultoota tajaajila qorannoo ogummaatiin deeggaruun ce'umsa teknooloojii taasisuu himan. Deeggarsi sanyii filatamaa fi xaa'oo yuunivarsiiticha taasifames lafa hektaara 160 aanota 3 godinaalee 3 filataman misoomaaf kan oolu ta'uu himan. Bakka bu'aan waajjira qonnaa aanaa dodolaa obbo Jawaroo Shaanqullee gama isaaniitiin deeggarsa jiddu galeessa yuunivarsiitiin nuuf taasiseef maqaan qonnaan bultootaatiin hin galateeffannaa jedhan. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu waggoota 3 darbanii as qonnaan bultoota kilaasteraa gurmaan jajjabeessuu fi deeggarsa gartaalee qonnaa taasisan jiraachuu ragaan yuunivarsiitichi erge mul'isa. Kan daawwachaa turtan oduu qubeetii hannamee oduu tanisantiin waariyoo diidi jaatanii ture sagantaa qubee TV hafan waliin turtii gaarii.